محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدا ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yadam bagan kian duftun ni warin ni gatis Islam adat segenta dapat tuan ada di ogot Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak adalah kagutang kesan warin Arab sagantan dan hurma buta barreeffama harfi araba jetti mata dureen irraa maashaallah 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 mega kita segitu dah ni kan dah. Kita segitu dah ni kan dah. Kasu. Tanah. Mana yamina? Mana maringgodina? Mana maringgodina? Ya tanya kasih igol dapet. Masalah. Ada karibu takararabu juga kadi terhitung yero nambah safu itu jika ditinggalkan watawang kaba kebab situ itu sebentar itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andira kandala jammaruhin jawani jammaraha jammara yatini jammarraha absini jammara apa akan ogun udah me tani tu jana loy tani bichani furada ba ni de gama udah gami takut kata aye bebe Marufin tema Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala udwanu illa 'alal zalimin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bariyan kiyya kan Islama kan liradala tika guddan. Warreen sagantaa peejii gaaddisa Islaamaa gubbatti live streaming isinii dabartuu warreen hordofuuf qophooytanii kan karabaattaa qabus karabaattaa kaayyatee taanis shaashii hidhattee boontanii sagantaa tana hordofuudhaaf online gubbatti argamtan ajjeesisaakumullahu khayral jazaa. Darsii teenya taarraa eegaluuf yaana darsii teenya taarraa eegaluu fi yaana qofa osoo hin ta'in eegaluuf egaa sagantaa dabarte keessatti wanni ilaallee qubeelee arabaa 28 adda qoqqoonnee jirra. Tan tuqaa qabdu, tan tuqaa jalaa qabdu, gubbaa qabdu, tan tuqaa hin qabne hundaa'u ilaallee jira. Egaa qubeen arabaa tan tuqaa qabdu 15, tan tuqaa hin qabne 13 walii gala 28.
akkasumatti tuqee qubeen arabaa tan tuqaa gubbaarraa qabdu 12 guutaatu tan tuqaa jalaa qabdu 3 jennee ilaallee dabarsinee jira. Akkasumatti ammallee qubeen arabaa tan tuqaa takka qabdu 8 12 keessaa tan tuqaa takka qabdu 8 tan tuqaa 2 qabdu 3 fi tan tuqaa 3 qabdu 2 jennee ilaallee dabarsinee jira. Egaa irraan tana qubee arabaa tan tuqaa qabduu fi tan wal fakkaattu bocaa wal fakkaattu akkaataa taa'umsa isaanii barreeffama arabaa keessatti akkamitti argamti. Dubbisuu qofa osoo hin ta'in hogguu barreessinu akkamitti seera barreeffamaa keessatti dubbisuus ta'ee barreessuuf wanni baruun barbaachisaa ta'e maali kan jedhu irraan tana dubbanna. Egaa irraan tana qubee tuqaa qabdu tan tuqaa takka qabdu bakka laallee dabarsinee jira. San keessaa irraan tana tuqaa takka qabdu tan wal fakkaattu bocaa wal fakkaattu tuqaa walqixa qabdu. Qubee arabaa tan bocaa wal fakkaattu tuqaa walqixa qabdu laalla. Tuqaan taa'umsi tuqaadhaa garagara. Egaa qubee tuqaa takka qabdu laalla. Qubeen tuqaa takka qabu keessaa tan bocaa wal fakkaattu harfi yookaan qubee baa fi harfi arabaa baa fi harfi arabaa nuun harfi arabaa baa fi dabtaraa fi qalamni haalaan isin barbaachisa. Har'aan tana har'a waniin hin barbaadu. Hirmaannaa koomentii osoo hin ta'in barreeffachuudhaan isinirraa barbaada. Barreeffachuu qofaan isinirraa barbaada. Hirmaannaa koomentii hin barbaadu. Qalamaa fi dabtara qopheeffadhaa jeetiin jira. Viidiyoo irra deddeebiitii ilaalaa yoo jettu taate yeroo barbaaddetti daqiiqaa barbaaddetti akka ati feetetti si argamuu dhabuu mala. Kanaafuu dabtaraa fi qalamni haalaan isin barbaachisaa. Isaafuu darsii har'aa sanarraa eegalee. Ayyee qubeen arabaa tan bocaa wal fakkaattu tuqaadhaas walqixa qabdu garuu taa'umsi tuqaadhaa bakka kan ta'e ni agartan. Qubee arabaa tan bocaan wal fakkaattu tuqaanis walqixa qabdu taa'umsi tuqaadhaa garagara ta'e. Egaa isinis qubee baa fi qubee nuuni bociin isaanii wal fakkaata. Taa'umsi kunii fi kun wal fakkaata. Ammas tuqaa takka qabdi nuun gubbaarraa baan tuqaa takka jalaa qabdi. Ayyee garaagarummaan isaanii wal fakkeenyi isaanii baa fi nuun bocaa wal fakkaatti saanaa fakkaatti. Kan biraa tuqaa takka qaban tuqaanis wal qixaa. Garaagarummaan isaanii qubeen baa tuqaa takka jalaa yoo qabaattu qubeen nuun tuqaa takka gubbaa qabdi. Egaa har'aan tana kan isin beektan qubeen nuunii fi harfiin baa tan nuti beenu harfiin nuunii fi harfiin baa tan nuti beenu kan hogguu ta'u barreeffama keessatti argamni isaanii kitaaba keessatti hogguu barreeffaman akkanatti yeroo hundaan dhufan. Dabreeti haala kanaan dhufan. Egaa qubeen arabaatuun barreeffama keessatti akkaataa 4 ilaalla. Taa'umsa bocasii akkaataa 4 ilaalla. Afreen takka. Taa'umsi boca qubee arabaa taa'umsisii takka. Kophaa dhufan. Hogguu kophaa dhufan 2. Hogguu dura dhufan. Duratti hogguu argaman. Barreeffamni harfileen 28 arabaa barreeffama keessatti waliin maxxananii barreeffamanii akka qubee afaan oromootti kan adda babaasanii firii ittiin kaa'anii. Kanaafuu seera barreeffamaa keessatti akkaataa 4 jirti. Hogguu kophaa barreeffaman takka. Hogguu dura barreeffaman 2. Sadaffaa hogguu jidduu barreeffaman.
hogguu jidduutti barreeffaman qabxiin afraffaa hogguu gara boodaa barreeffaman maal fakkaatan kan jedhu duubatti. Egaa qubeen arabaa qubatti hogguu barreeffaman maal fakkaatan? Duratti hogguu barreeffama gara duraatti hogguu barreeffaman maal fakkaatan? Ammallee barreeffama gara jidduutti hogguu barreeffaman maal fakkaatan? Qubee hunda laalla. Barreeffamni afraffaatti hogguu barreeffama gara boodaa barreeffama maal fakkaatan? Egaa kan nuti beeknu qubee baafii nuun fudhannarra. Qubee baafii nuun wanni fudhanneef bocaan wal fakkaatan. Ganaa qubee sagalee wal fakkaatus ilaaluuf teenya inshaallah. Bocaan akka tokko wal fakkaatan. Tuqaas wal qixa qaban, takka qaban. Garuu garaagarummaan isaanii nuun tuqaa gubbaarraa qabdu hogguu ta'u harfiin baa tuqaa jalaa qabdi. Qabxiin afraniin barreessa kun isinii mul'ata? Ayyee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhaa. Barreeffamni qabxiin afreen kun isinii mul'ata? Moo barreeffamnummaan kun hundinuu isinii mul'ata? Maashaallah. Egaa arraan tana koomentii teessan ilaalu useetumaan akka maraataatti isin qaraa'isa. Isinis wanni gootan qalamaa fi qalamaa fi dabtaraa wajjin haasoytan isinis. Biyyoo waaniin isiniif barreessu qabxii qalama keessaniin qalamaan iktub jettanii qabattan. Maashaallah. Qabxii afran wal jalaaqaatiin deema. Jalqabarratti kanaan laallu akkaataa afreenutu barreeffama kan hin laalu. Duratti hogguu dhufte maal fakkaatti? Jidduutti hogguu dhufte maal fakkaatti? Qubatti hogguu dhufte maal fakkaatti? Ammallee boodatti barreeffama gara boodaatti qubeen nuunii fi baan hogguu dhufte maal fakkaatti? Kaja'u keessa laalaa deema. Qubatti qubeen nuun kophaa isaaniitti nuunii fi baan barreeffama keessatti kophaa hogguu dhufte akka amma teessu kanatti argina. Qubeen baas ta'ee nuun barreeffama keessatti kophaa isaanii hogguu dhufan akkanatti ta'an. Akka ammaa garuu kanatti ta'an. Seera kanatti ta'an. Kophatti hogguu dhufan baanis baa nuti beeynu. Nuunis nuun nuti beeynu. Kophatti hogguu dhufan. Biraan deebi'a. Akkaataa afurii ilaalle jenne barreeffama qubee arabaa keessatti qubeeleen 28 barreeffama keessatti akkaataa itti ta'anii jira. Hogguu dura kophaa dhufan akkamitti ta'an? Duratti hogguu dhufan akkamitti ta'an? Jidduutti hogguu dhufan akkamitti ta'an? Gara duubaatti hogguu ta'an akkamitti ta'an? Bocni isaanii. Kanaafuu bocni qubee lameen kana dura laala. Qubeen baaftii fi qubeen nuun bocni isaanii kophaa barreeffama keessa kophatti hogguu dhufan baanis baa nuti beeynuutu argama. Nuunis nuun nuti beeynuutu argama. Qabxiin tokkoffaa akkana keessaa ba'an. Qabxii takkaffaa kan kophaa jiru akkana keessaa ba'an. Daddafaa barreeffadhaa. Araan tana waniin akkanatti isin hojjettee irratti hin jiru. Koomentii teessanii ilaalu waan hin ta'eef jecha isinis koomentii irratti salaamtaa haja'u deebisuu waan hin ta'in waan takkallee kaniin amma isin gaafadhu hin jiru. Wanni ani isin barsiisu barbaachisaadha. Dabtara keessanii fi qalamaa wajjin waliin haasa'uun dabtara qalamii. Anis maarkaraa fi gabatee wajjin haasa'is. Sagalee xiyyaan dubbachaa. Hayyee kophatti hogguu dhufan nuunii fi baanis baa nuti beeynu ta'a. Nuunis nuti beeynu ta'a. Kophatti. Ta kophaa keessaa baane. Ta kophaatti hin deebiin. Lammaffaa irratti qubeeleen arabaa hundinuu seera jennee jirra. Duratti hogguu dhufan laala. Qabxii kophaa laallee jirraa biratti ittiin deemnu. Egaa qubeen arabaa nuunii fi baan qubeen arabaa baa fi nuun barreeffama qubee arabaa keessatti seera barreeffama arabaa keessatti hogguu duratti dhufan akkamitti argaman?
hogguu gama duraa dhufan barreeffama gama duraatti dhufan akkamitti erkaman kan jedhu laal. Egaa akkaataa garagaraatti erkamanii akkaataan isaan itti erkaman akka armaan gaditti isiniif barreessu ta'a. Akkaan armaan gaditti isiniif barreessu ta'a. Akkaataa san ni barreeffattanii eega barreeffatan booda fakkeenya takkaa fi lama isiniif godhaatiin bira ta'a. Kanaafuu jalqaba duratti hogguu dhufan qubeen baa duratti hogguu dhufan barreesseetiin jira, duratti jeetiin jira. Gaxoofneeti duratti kajoo kana laala. Gama duraatti hogguu dhufan qubeen baa fi nuun barreeffama gara duraatti hogguu dhufan takka akkatti erkaman akkatti kitaaba keessatti erkinu takka akkatti erkinu qabxiin duraa qabxiin takka kuni boca barreeffama kanaa baa yookaan hogguu ta'u akkitti erkaman baan akkanatti erkamti nuun akka kanatti ni erkamti nuun akkanatti erkamti. Kana godhuun kiyya wanni garsiisu sararri akkanatti gamana deemu kun wanni garsiisu barreeffama qubee arabaa 28 keessaa kan asin maxxanu habiraa jiraa jechuu garsiisa. Walii gallaa baa tuqaa takka jalaa qabdi baan nuun gubbaa qabdi hayyee asii wanni garsiisu ni erkama. Maashaallah ni erkama. Baan barreeffama keessatti baan tuqaa jalaa qabdi jennee barreeffama gama duraatti hogguu dhuftee baan akkana jennaan. Baan akka kanan ni argamti. Baan akkanan ni argamti. Akkanatti argamti. Kana qofaa miti baan nuti beeknu akkana qofatti hin dhuftu gisee hunda. Takka gara duraatti hogguu dhuftu baan sarara xiqqaa kana kuni sararri gamana deemu kun qubee arabaa kan biraatu asiin jira jechuu agarsiisuu barbaadeeti. Qubee arabaa kan biraatu asiin jira jechuu agarsiisuu barbaadeeti. Kun immoo wanni duraa akkana duraan as jala jiru kun baan as jalaa yoo dhufte baa jennaan tuqaan takka as jalaan ni dhufti baatti. Nuun illeen barreeffamni qubeen biraa ta'isi sarara kanan maxxanteta biraa jira tuqaa gama gubbaa kanarraa qabaattee dhufti. Baan duraan akkatti beenu kophaa jala walakkaasiitiin jirti. Nuunis gubbaa walakkaasiitiin jirti. Garuu barreeffama keessatti bocni biraatiin itti qoramtu kan duraa qoramte yookaan boca biraatiin hogguu barreeffama keessa keenyu yookaan agarru takka barreeffannu haala kanaan barreessuu hin dandeenya yookaan haala kanaan jirti. Baan tuqaa takkaa jala jira. Egaa namni tokko baan tan nuti beeknu tan qofaa tuleessaa dhufte akka hin jenne beekuun dirqama. Hayyee baan tuqaa takkaa jalaan jira. Kanaa hojii hiriyaa maaliif barreeffama biraatu asiin jira jechuudha. Nuun illeen ammallee akkasumatti barreeffama biraa asiin jira jechuudha. Walii gallaa. Egaa barreeffamni biraa asiin kabiraa jira jechuu agarsiisee fakkeenyaas isiniif hin kan. Hogguu duraan dhuftu takka. Hogguu baa fi nuun gara duraatiin hogguu dhufan bocni isaanii akkuma kophaa gisee jira wal fakkaatutti barreeffama keessattis dura dhufanis wal fakkaatan tuqaan gubbaa fi jalatti gargar goonaa jidduutti hogguu dhufanis wal fakkaatan boodatti hogguu dhufanis wal fakkaatan kophattis wal fakkaatan garaagarummaa tuqaatiin adda baasnaa yookaan qabxii takkittii tanaan adda baasnaa baan jalaa qabdi nuun jalaa qabdi hogguu kophaa dhufan jennaan hogguu gama duraa dhufan haala kanaan arkina haala kanaan arkina walii gallaa hogguu dura dhufan takka qabxii takkaffaati tun kanumarratti ammaas deebitee qubeen baa duratti hogguu dhuftu ammaas kabiraa duratti dhufti hogguu jennu gama duraa jirti hogguu jennuun duratti hogguu barreessinu baan gamana dhufee tuqaan takkittiin duraan fiinxa gamanaa jiru asiisine ammallee nuun illee ammaas gamana siisinu duraan nuun asirratti qara kana gubbaan jirtiimi as keenye
haala kanaan nuun ni argama. Baanis haala kanaan ni argamti. Duratti baan sarara kana jalaan jirti gama duraati jennaan. Ammallee xiqqoo gama kanarraa siixee baan asitti dhuftee gama duraati jennaan. Qubee biraa siin jira. Finneen laalla qubee biraatis inshaallah fakkeenyaa wajji. Ammoo boca isaanii akkaataatti argamtu qofa naaf hordofaa kan duraa kana. Ayyee nuun tuqaan takka gubbaan qara kana gubbaarra jirti ka duraatti. Kalamadaatti qararraa as buusnee akkana finne qubee biraatu asiin jira. Durarra jirti jennaan. Lama argaa jirtan. Haala kanaan ni agarra. Walii gallaa. Mee fakkeenya isaan lameen kun wal fakkaatanii fakkeenya isaanii barreeffama keessatti qubee biraatti aanseetiin isin garsiisa. Ayyee tanaas haa ta'u fakkeenyaaf woo haasti goonu asitti. Woo haa goonu. Waaw. Waaw. Barreeffama keessa akkana inni agarama. Baafii nuun jechuu kiyya. Ayyee habiraa hanuunis yoo laallee waa wajjaggoole finne asirratti. Qubeen biraatis fakkeenyaan himutti. Fakkeenyaan godhe malee qubee biraatis hedduu jira 28 keessaa. Gama duraatti dizaayina kanaan ni agarra. Kana jechuun baan kophatti akkana taati akkana qofatti akka hiyyaan. Asitti tuqaan takka ni qabdi tuqaan takka jalaasa qabdu baadhaati garuu kun waa baa hojii waliin fakkaatu jennee akka biraan kun akkana ni dhufti baan fakkeenya kanaati. Nuunis fakkeenya kana akkanatti ni dhufti qubee biraa asiin jiraan jee kallattiin kun wanni ibsu. Kan biraatis ammallee fakkeenyaaf qubee biraa fuudhan ammaas haa ta'u bahuma kanaa hojii qabxiin kanan laallee ka xiqqoo jala asiin ulaale raa fudhannu ammaas raa baa fi raa. Raa biraan finne fakkeenya biraati. Ammallee nuuni wajjiis raawuma kana hojii finna. Bocaa wal fakkaatan jenneemi. Ayyee baan as jalaan dhufte as siisine qabxii kanatti. Nuunillee finnee asni keenya haala kanaan ni dhufti. Wanni inni kana fiduuf maali beeytanii? Asitti baa akkana beeynaati. Jidduun jirti. Bocni baa akkanatti saanaa fakkaataati. Tuqaan jalaa walakkaan jirti. Qofa akkan jenne asitti gama duraa as jala finne. Walakkaarraa oofnee baa as jala geeyonee kanarraa oofne. Akka nuti dur beeynu san qofa osoo hin ta'in haala kanaanis ni jira jechuun nu garsiisa. Takka kalamadaa ammaas nuunilleen akkasuma baan duraan as jalaan jirtu san kan bocinisii duraan akkana jirtu baa kana kabeenu waan biraa guufinneetti daballe haala kanaan akkana hin goonu. Finnee waan biraa itti goone maal raa itti goone ammaas deebinee kakana raa qubee biraa ka biraallee ni ta'a. Waan biraallee fiduu hin dandeenya. Jii maal waan feene waan su'eefar. Kanaafuu walakkaa dhufte silaabaan asiin qara gubbaa qabaachuu qabdiiti akka namni hin jenneef kunis boca keessa barbaachisaadhaa qabadhu barreeffadhu. Qabxii duraa lameen kana laalle maashaallah. Isinii galaa? Ayyee walii galla. Qabxiin baan dur nuti beeynu baan takkanaa yoo dhufte baa kophaa jirtu jennaan. Baa kophaa jirtu barreeffama keessatti baa qubee 28 keessaa qubee lammaffaa kana qofa barre. Kanneen hin barre. Garuu barreeffama keessa gisee seennu akkaataan isaan boca isaanii baruun beekuun dirqama dubbisuufis ta'ee barreessuufis. Kitaaba quraanaa
barree irraa qara'uufis ta'e waan barreessuu feetan arabii barreessuu feetan barreessuudhaaf bocni kun beekuun dirqama. Kanaafuu tokkoffaa haala kanaan ni agarra baa. Ammallee kan lamadaa haala kanaan ni agarra. Qara kana jalaan qubee biraatu asiin ta'an jechuudha. Qara kanarraa xiqqoos baanii haala kanaan ni barreessinaa. Fakkeenya kanaa kanaan godhee nuunislee fakkeenya kanaa kanaan godhee nuun duraa fakkeenya kanaa kanaan godhee waayee wajjin baa duraa kanaa wajjin kanaan godhe. Hayyee fakkeenya kana bira humna qabxii qabaddaa. Qabxii qabaddaa fakkeenya ani akka addeessinii ba'uufiin godhee qabxiin lama duratti qubeen baatii fi qubeen nuun hogguu kophaa dhufan kanaan je'ee gurra isin calawu ittiin deebi'u kan hogguu gama duraatti baafi nuun dhuftu baan gama duraatti hogguu dhuftu akkana inni argamti nuunis gama duraatti hogguu dhuftu akkana inni argamti ammallee baan gama duraatti hogguu dhuftu qubee biraa duraan hogguu argamtu akkana inni argamti nuunilleen akkana inni argamti. Qabxii sadaffaa taa'umsa qubee nuunii fi baa taa'umsa boca qubee baa fi nuun egaa hogguu harfii haa jennuun harfii haa duraan dhufte haa gowwaa hogguu harfii haa tana gama duraatiin dhufte qubeen baa fi nuun hogguu qubee haa tana gama duraatiin dhufan akkamitti ta'an ni ilaalla. Egaa haantun boca lama qabdii barreeffama keessatti haan gowwaan tun boca lama qabdii akkana agarra. Haala kanaan agarra. Haala akkaataa lachuutti ni barreessinaa. Kitaaba tokko tokko irratti haala kanaan jira haan. Kitaaba tokko tokko irratti immoo haala kanaan jira. Kun jechuu fi kun jechuun tokko gaafa bakka isaa geenye bal'inaan laalla. Gaafa bakka isaa geenye bal'inaan laalla garuu ammaaf haa kana jechuun kana jechuu wal fakkaata. Kanaafuu qubeen baa hogguu haa harfii haa furdoo harfii haa gowwaa gama duraatiin dhufte baan akkana teessi. Bikka tana teessi. Qubee haa gama duraatiin gisee dhufte baan qubeen nuun ammaas akkuma kana boca kanaa wajjin harfii haa gama duraatiin gisee dhufte akkana teessi. Qabxiin gama duraatiin gisee dhufte takka lama sadii agarre harfii haa duraan baan hogguun dhufte akkana teessi. Sarara nagayaa kanaan teessi. Sarara nagayaa kana dura dhufee egas booda tuqaa yoo baa taate tuqaa takka jalaan goona yoo nuun taate tuqaa takka gubbaan goona. Qabxii sadaffaa qubeen arabaa baan yookaan nuun hogguu duraan dhufan haala kanaan agarra. Hogguu gama duraatiin dhufan haala kanaan agarra. Hayyee qabxiin itti aanu qubeen baa yookaan qubeen nuun qubeen baatii fi qubeen nuun hogguu qubee arabaa miim duraan dhufan hogguu qubee arabaa miim duraan miim qubee tanatti aanee dhufu bocni itti agarru miim isii boodaan hogguu haa reefuun tanarraa fi woo fakkeenya waan biraatti illee godhuu ni dandeenya tannee waliin akkana godhee dhiisee barreeffamni biraa hafee bakka bu'uu ni danda'a. Kanneen hogguu baa biraan haa duraan dhufte baan akkana teessi. Nuunilleen hogguu haa duraan dhufte haala kanaan teessi. Sarara diriiraa digirii 180 irratti. Digirii 180 irratti ta'a sararri. Sararri kanaa digirii 90 ta'uu mala. Kunillee digirii 90 ta'a. Hayyee yookaan karvii ta'a. Warra herregaatti warra fiiziksiitiif hindise. Warra ji'oomeetirii. Hayyee qabxiin itti aantu. Qubeen baa fi nuun hogguu qubee arabaa miim gama duraatiin dhufan bocni isaanii akkitti harkinu. Qubeen arabaa baa fi nuun qubee arabaa miim duraan hogguu dhufan wanti kun miimi.
boca taa'umsa miimi kanallee booda ni ilaallaa. Miim wanni itti beeynu nuti hedduun namaa miim tan tokkoffaa tana beeynu. Haala kanaan ni ta'a miim haala kanaan ta'isuu hin dandeenya. Ammallee haala biraatiin haala kanaanis ta'isuu ni dandeenya. Walii galla haala kanaanis ta'isuu hin dandeenya. Ammaaf dizaayina amma yookaan taa'umsa boca kaniin amma isin garsu kana qabatan. Baan miim duraan hogguu dhufte bocni isiin itti argamtu qara akkana gaggaragali. Kana jalaan baan asiin keenya. Tukaan takkittiin eessa jalaan jirti? Qara akka boofa eegee boofaa fakkaattu jalaan ta'a. Baan duraan jirti boca taa'umsaa baa fi nuun ilaalu jira. Duraan hogguu dhufte. Eenyu duraan dhufte asitti? Miim duraan hogguun baan dhufte. Boca tanaan agarra. Boca akkana gajjallate. Hokkoo yookaan haamtuu yookaan baarkoo takka mancaa qara fakkaatu jalaan keenya. Baa. Ammallee nuunoo bocuma kana qorra. Bocuma ammaa kana qorra. Boca ammaa kana qorra. Kun miimi nu garsiisa. Nun eessaan keenya asiin keenya. Walii galu jira. Qubeen baa tan nuti beeynu tana. Qubeen nuun ammaas tan nuti beeynu tana. Garuu barreeffama keessatti bocni isaanii adda addaati. Duratti hogguu argaman maal fakkaatan? Jidduutti hogguu argaman maal fakkaatan? Barreeffama gama boodaatti hogguu argaman barreeffamni isaan duraan walitti aanee jiru hogguu argamu maal fakkaata? Kan jiru irratti hogguu laallu qubeen haa duraan hogguu baan dhufte haala kanaan teessi nuunis akka haala kanaan ta'a. Ammas qubeen arabaa baan miim gama duraatiin hogguu teessee argamte. Miim duraa yoo jiraatte bocni isiin itti qoramtee yookaan itti barreeffamtu qara kana kuni miimi. Wanti tun miim bakka buuti. Miim kana maraa kana beeynaa barreeffamni barruu keessatti qubeen 28 akkaataa isaanii ni jijjiirti. Sababa kanaa fi boca kana namni hundinuu baruun dirqamaa wanni hin jiruuf. Hayyee baan miim duraan yoo dhuftee boca kanaan keenyaa qalamaan barreessadha. Komentii barreeffama biraa tokkoon fedhu salaantaa kajee qofa jalaa hogguu agartan deebisaa. Sanii ala qalama keessaniif dabtarri keessan isin hojii jiraatu. Ganaa wanni qalama keessaniif dabtara keessan ja'uun ganaadhaan barreeffama walitti dhaabee isin barreessa. Fataa Kisraa Suknaa waam ilaan qamma baranne nin barreessaa. Arabiin hin barreessaa. Afaan Oromootiin likkitti bika jabaa jabeenatti. Bika laafaa laafinatti. Bika dheeraa dheerinatti. Bika irra butaa waa hundaa'u akkaataan isin barsiise kanatti boca kanaaniin kaayaa afaan Oromoo barreessanii ammallee afaan Oromootiin isin gaafadhaa barreeffama boca kanaa wajjin sirritti barreessitanii naaf ergitan. Kanaafuu qalbiin hordofuu qofaa miti barreessadhaas. Miim duraan hogguu dhufte baan akkana taati boca kanaan bocna. Boca kanaan qorra. Miim duraan nuun hogguu dhuftees akkana. Akka 2 3 4 argannee jirra. Akkaataa 4tti argannee jirra. Waalaikum salaam daa'imni amma dhuftan. Maashaallah. Qabxiin itti aantu. Qubeen baa fi nuun gara duraatiin harkinu keessa yoo qubeen baa fi nuun qubee arabaa yaa duraan dhufan akkamitti ta'an yoo tana duubaan qubee yaa argamte nuun duraan qubee yaa dhufte qubee baa akkamitti argina qubee nuunoo akkamitti argina hayyee qubee arabaa baa dura fudhanna yoo qubee yaa duraan dhufan harfii yaa duraan dhufan haala kanaan ta'an bocni itti qoramtu bocni isaan itti qorru akkana ta'a. Kuni yaan asii achi ni beeka namu akka daankiyyee akka taate ni beeka. Tuqaa qabaachuun mala tuqaa qabaachuu dhabuun mala. Kuni ammoo boca yaate haa fudhannu. Qubeen baa tuqaan takkittiin tun as jala keenya. Tuqaan takkittiin tun wanni agarsiistu. Qubeen
baa duraan dhuftee yaan yoo itti aantee dhufte yaan itti maxxantee dhufte gara duraatiin baa yoo jiraatte itti aanee yaan yoo jiraatte haala kanaan bocne yoo haala kanaan qorre yoo haala kanaan barreessine baa fi yaa baan dura yoo dhufte boodaan yaan yoo jiraatte baa haala kanaan isii agarra kana qofaa kanaa miti kun gisee kophaati ammallee nuun bocuma kana hojii goona boca kana qorra yaada tunis yaada ayyee duraan qubeen nuun yaa duraan dhufti qubeen nuun yaa duraan agarre bocni kunii fi kun tokko nuun eessa katama hara gama jalaatiin barreessineemi asi barreessine tuqaa yaa duraan dhufte nuun yaa duraan dhufte haala kanaan agarra yaa duraan hogguu dhufte qubee gama duraatiin hayyee kana tana tayaa wajjiin barreessine tana tayaa baa yaa hojii jirtuu fi nuun yaa hojii jirtu kana fudhachuu ni dandeeysan kan tokkoffaarra goone kana fudhachuu ni dandeeysan waliigallaa hayyee ifa garuu fakkeenyaaf kana sarara qallaa kana jalaan barreeffamuu qaba gamana as bu'uun qabu baan gamana asiin baatu baan gamanan baatu ammallee nuun sarara kana gubbaan barreeffamuu qaba akka kanaatti tuqaan asitti hin baatu yoo tuqaan as baate hiikkaa biraa akkan bakka isaa sanii ilaala ammaaf akkana qabatan takka lama sadii afur shan kan qubee arabaa jalqabaan qubee gama duraatiin tan dhuftu tan akkaan baafiinuun tan akkaan nama shawwatu bakki akkaan itti waan biraatii wajji wal fakkaatu ammaa tana bikki akkaan qubee hiikkaa qubee biraa kannu ammaa kana hayyee ammaa kana takka lama sadii afur shan laallee jirraa ja'affaa laaluu deemu hayyee qubeen arabaa baa fi nuun qubee arabaa haa fi jiim gara duraatiin hogguu dhufan qubeen arabaa haa jiim qubeen arabaa baa fi nuun jiim haa fi haa isaan sadeen kana jiim haa fi haa keessaa ka fedhe haa ta'u gara duraatti hogguu dhufan waan akkaan difikaaltii akkaan namni itti yaadee adda baafachuu qabu waan akkaan namni beekuun irraa barbaachisu hayyee kana barreessatanii jirtanii hatti aanu kana as jalattiin barreessaa yoo ka dura gubbaa isiniif mul'ata qubee gama jalaatiin barreessaa maashaallah hayyee qubee baa yoo haa hojii dhufte haa fudhannu qubeen baa yoo haa gama duraatiin dhufte oguu haa gama duraatiin dhuftu akkitti argamtu kuni haada asii qubee bira jira kana jechuu haani akkaataa itti taa'utu bakka haan laalu amma fartii wanni ilaalu jiru qubee baatii fi nuun akkaataa taa'umsa gama duraatti hayyee qubeen baa haa duraa yoo dhufte fakkeenya akkana teessi agartanii
qubeen baa yoo harfii haa duraan dhufte yoo harfii haa duraan dhufte akkana teessi qubee baati qubee baa magar ajaa'iba irraan deebi'a qubeen baa qubee arabaa haa duraan haa fi jiimiis haa ta'u gama duraati yoo dhufte akkana barreeffamti. Yaa obboleessoo qubeen nuunis bocuma kanaa wal fakkaatti hayyee akkamitti teessi qubeen nuunuu. qubeen nuun akkana teessi. Tuni baadha seera barreeffamaatiin himu jira. Haan itti aanee jira. Jalaan jiraati. Gubbaan jirti wanti tun gubbaan jirti tuqaani. Akkaataa bira hedduu fudhachuun mala seera barreeffamaatiin hordofa. Wan lama fakkaataa qalbiin hordofa waniin joof kana. Fakkeenyaaf harfiin tuqaa takka gubbaa irraa qabdu jalloo akkanaa takka qabdu harfii haati. Harfii haata jennuun torbaffaati. Akkamitti yoo akkana goone harfii haati. Yoo akkana goone harfii haati. Garuu harfii baa ta'uu wanni nu kallattiin nu agarsiisu. Taa'umsi qubee baa haa fi haa fi jiimii hojii gurufte bocni baa kan nuti akkana beenu yookaan akkanaa fi akkanaa fi akka kanaatii fi akkanaa fi akkana beenu ammaan tana mala jijjiirratee dhufe. Waan ajaa'ibaa bara baasin jettanii mala jijjiirratee dhufe maal ta'a qubeen baa kun kana taate ni agartan. Boca kana taate boca dalgee waan xiqqishoo takka garagalte qabu jalaani tuqaa takka keenye. Kanaafuu yoo akkanatti agartan tuni haa jennaani wanti tun qubee baatu duraan jira jechuudha. Gubbaa jirtu miti boodaa miti. Garuu qarri haa kun takka haa ta'u jiimis haa ta'u qarri kun achiif dura ba'ee jira. Qarri kun achiif dura ba'ee jira. Kanarraa waliin madaalle. Yoo kanaa hojii waliin madaalle achi ba'ee jira. Garuu baa ta'u wanni nu agarsiisu wanni nu akeeku waan tana. Wanni tun qubee baatu jira harfi haatii miti. Jiim haa tajennuun sanii miti. Wanti kun nu akeeku qubee baatu dura jira haatu itti aanee jira jechuudha qabadha. Hallamadaa ammallee harfiin tun akkanatti haa jennaani kallattiin bocni lamadaa akkanatti ol garagalee akka reefu baagisee goonetti gubbaa irraa tuqaa takka qabu maali nuun bakka bu'a. Kanaafuu nuunii fi nuun duraan jirti haan itti aanee jira. Kanaatis baan duraan jirti haa itti aanee jira jechuudha. Waan asirraa barreeffachuu jirtanii garuu barreeffachuu jirtanii. Barreeffachuu baattanii sammaattu naan geeti yaa waan narra jiru lallabee rabbiin isin eegalchu waan silaa narraa eegamu lallabuutti hin jira maashaallah rabbi isiniif haa laaffissu. Maashaallah yoo isinii galu jiraate warri garu jiruuf takka naa barreessa. Warri garu jiruuf takka naa barreessa. Yoo isinii galaa jiraate takka naa barreessame. Rabbi isin haa laaffisu. Waalaikum salaam dee adda warreen murufte. Yoo isinii galaa jiraate lakkoofsa tokko. Ayyee warri booda barreeffachuu barbaadanis viidiyoo irra deebitanii ilaaltanii homaa rakkoon qabu. Garuu barreeffachuun dirqama.
waraqaa irraa yookaan dabtara keessan irraa laaltanii akka qo'attaniif kana booda gareenis ta'e dhuunfaanis akka wal dorgommiis ta'e waa hundaa'u kana booda sheeka ta'uu qabdan. Isin hundinuu sheeka akka ta'u taataniin barbaada. Dubbisa qofa osoo hin ta'in barreessutti sheeka akka taataniin barbaada. Warii gaaffii qabdan gara boodaan na gaafattan inshaallah. Garuu barnoota hordofaa sirriitti. Naaf yaadi abshir irraan deebi'aayyee. Inshaallah. Maashaallah. Ayyee. Rabbi isin haa laaffisu. Egaa alhamdulillah warri tokkoffaan nuun galee jettan. Kunilleen kanaa jabaate jeeti yaadee turan. Tokkoffaan kun qubee fi amalaan akka 2 3 4 dhaabbataadha afreen kun. Dhaabbataadha. Baa fi nuun yoo qubee arabaa tajennuun tan 26 gama duraatiin dhufte boca kanaan argamti. Boca kanaan barreessina nuti. Barreessuus qabnaasi yoo kana dhuftees baa jennaanii haatti aane dizaayina kanaan teessi. Tuni kopha jenneen. Ayyee. Tatti aantu nuunis akkasi. Yoo miim gama duraatiin dhufte qubeen baa yookaan nuun yoo miim gama duraatiin dhufte miim qubee baatti yookaan nuunitti aanee dhufe kuni miimi. Boca kanaan agarra. Boca kanaan barreessuu qabnaasi barreeffama keessattis kitaaba quraanaa keessattis boca kanaan argama. Ayyee. Yoo miim duraan dizaayina biraa qabaate hiikaa waan biraa kannaaf hin deemu. Na dhageessanii? Yoo miim duraan waan biraa miim duraan yoo waan dizaayina biraa qabaate hiikaan baa miti waan biraa kanna bakka qubee takka gisee ilaallee hubachaa irra deddeebi'aa wal yaadachiisaa yana ammaaf wanni qabachuu qabdan qubee miim duraan qubeen baa yoo dhufte boca kanaan barreessuu qabna yookaan boca kanaa yoo dhufte qubee baati jennaan tun durarra jittee argamti. Ammallee nuunilleen akkana teessee kana qabachuu qabna. Kattiyaan dizaayina takka dizaayina bira kabiraa yoo qubee baa yookaan nuun gama boodaatiin yaan dhufte qubeen arabaa yaan dhufte boca kanaan barreessina yookaan boca kanaan agarra. Dizaayina kanaan barreessineeti baan tuqaan takkittiin kallattii kana jalaan teessi. Kallattii qara kanaa jalaan teessi. Kana jechuufi baa kana jechuun tokko. Baa dizaayinii yookaan taa'umsi bocni baa kanaatii fi baa kanaa tokko. Kanuma ka tokkoffaan minaan galee jechuuf irra deemu jira. Kanuma baa'uma kana maal goone yaa guutti daballe qubee yaa guutti daballe akkana goone jechuudha. Lameen kana wanni hin kaa'eef qubee feeneta biraa bakka buusuu ni dandeenya jechuudha. Kattiyaan ammallee aayinaaf hinnu aayin baan bakkuma siisan jirti. Waan biraaf finna. Daalaaf hinnu qubee daalaaf hinnu bifamaa baan bakkuma sii jirti. Asittillee yoo daal finne asittillee daalaaf hinnu. Baan bakka sii jirti. Tuqaan akkasuma jirti. Kanaafuu jara lameen kana qubee biraa hundaa'u bakka buusachuu ni dandeenya jechuudha. Wanni qara kana as dhiiseef qubee biraa ta arabaa 28 keessaa tan feene bakka buusuu dandeenya jechuudha. Baa'uma mataasii bakka buusuu dandeenya. Kanaas nuun bakka buusuu dandeenya. Kanaafuu kunii fi kun qubee biraa bakka ta feene bakka buusna. Ayyee ammoo dirqama yoo qubeen batti aantee dhufte yookaan nuunitti aantee dhufte foormii kanaan barreessina foormii kanaan agarra. Ammaas yoo qubee miim duraan nuun yookaan baan dhufte foormii kanaan barreessina foormii kanaan agarra. Kattiyaan foormiin itti aanu yoo qubee baa boodaan yaan dhufte yookaan nuun boodaan yaan dhufte foormii kanaan barreessina yookaan boca kanaan bocna boca kanaan qorra yookaan boca kanaan barreessina baa haala kanaan kenna. Ammas
qubee haa, qubee jiim, qubee haa wajjiin qubeen baa yoo dhufte yookaan qubeen haa yoo dhufte diizaayina kanaan barreessina. Sababni tuqaan tun haa jechuu miti. Qubee haa bakka hin buutu. Tuqaan takkittiin tun maal bakka buuti? Sararri kun sararri akkana dalgee haqara xiqqishaa tokko gama duraatiin qabu. Qubee arabaa baa bakka bu'ee kanaafuu tuqaan tun tan waan kanaatiif haa kan ni toosoon ta'in ha gubbaa kana jala jirtii baa nuu kanniti jechuudha. Ammaas nuun bocuma baaf qorre kanaa wajjin yoo kallattii gama kanarratti agarre nuun nuu kanniti nuun duraan gama duraa jirti jennaani baanis duraan jirti jennaani qarri kun hanqafe dheeratus barreeffamni wanni laallu kamtuu barreeffama hogguu eegallu eessaan eegalla laaluu qabnu. Walitti aansine haan eegalla mirgaraa gamana barreessine. Kanaafuu barreessuudhaaf qara kanarraa eegallee deemna baa jennaan. Baa yoo fataa qabaattees yoo sukunaa qabaatte baa fata haasaakin bah. Baa fata haasaakin bah. Nuun fata haasaakin nah. Nuun fata haasaakin nah. Akka haala kanaan dubbisnu. Kanaafuu wanni irratti xiyyeeffannu haala kanaan. Meeqaan barreesse gama duraatiin yoo dhuftee qubeen baa fi nuun takka baa 2 3 4 5 6 qubee gama duraatiin qubeen baatii fi qubeen nuun hogguu dhufan haala kanaan. Gama kophatti hogguu dhufan tan nuti jalqaba qubee 28 keessaa beenu ta'a. Baan kun fi nuun kun yoo dhufe kophaa dhufe jennaan isinii gala. Qubeen lameen kun yoo dhufte kophaa dhufte jennaan ammoo waan biraa yoo duraan jiraatee boca ammaa kanaan agarre qubeen arabaa baa fi nuun gara duraatiin dhufe jennaan. Gara jidduutii fi gara boodaa itti deebineetiin ilaallaa. Qubee garaagarummaa gama duraatii fi gama boodaatiin dhufte kajennuun kanaa barreeffachuu jirtanii warreen booda barreeffanna jettanis boodanii barreeffatanii booda isin jalaa miliinaan an nan gaafatina. Ayyee takka waan gaaffii namni qabdan gaaffiin qaba namni jettan barreessaa gaaffii teessan dafaa osoon qabxii itti aanutti hin dabarre duratti namni gaaffii qabdan gaaffiin qaba jettanii ayyee umurayyaan gaafadhu umurayyaan gaaffii ta'e. Gaaffii ta'e barreeffadhu umurayyaan fi namni biraattis namni gaaffii qabdan gaaffii barreessadha. Dafaa gaaddeddafnee wal jalaa oofna. Dafaa umurayyaan namni gaaffii qabna jettan dafaa sagaleen tiyya isinitti dhufne moo gaafadhu kaa gaaffii dafnee sagantaatti yaadnu dabarra. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waliyyii gaaffii namni qabdan dafaa gaafadha. Har'a wal jalaan isin afarsaa koomentii fi jinijaan kan takka illee hin jirtu. Waan barbaachisaa sheekaa akka taatanii barbaada. Kitaaba biraatis Faayoo Jaafar siif gala viidiyoo irra deebitee ilaalta inshaallah. Tamtu ishiin fakkaata. Gaafattee ani nagarre gaa yoo gaafattee deebisaa deebisee koppii godhee ergi. Ayyee maashaallah. Amala kiyyanii beeytan maashaallah amala kiyyanii beeytan. Hogguun seera baruu fi barsiisuu keessatti wanni gaafattan
mata dureen irraa barsiisu jiru qofa irra xiyyeeffachuu qabaa waan isiniin galle yoo qabaatte qofa. Barnoota ganaatti deemnu nan gaafatina bakka isaan laalla wal keessa akkasin duraallaa qabneen fedha. Cufa takka takkatti irra hubuu jee bira dabrus ni fedha. Haa fi haan bocaan akkana yaa fi maarree tatuqaa qabduuf tatuqaa qabdu bakka siin laallaa if duran fiigina. Ammaaf wanni hordoftanii qabachuu qabdan qubee baa fi yaa qofa irratti haa ta'u baa fi nuun qofa irratti haa ta'u. Yaan ogummaa barreessu isinii meetiin jira. Yaan feetu tuqaa qabaatti feetu tuqaa qabaachuu baatti xiyyeeffannaan keenya maali? Baa fi nuuni. Haalleen akkaataa akkana barreeffamaan jee ammaas akkanattis ni barreeffamaa haala kanattis ni barreeffamaan jee. Xiyyeeffannaan keenya qubee lamadaa tan osoo hin ta'in qubee asirrattis ni barreessame qofa ta'uu qabaa. Ifiifis jeeqamtanii nama biraallee hin jeeqina. Walii gallee umurayyaan fi namni biraatis yoo gaaffii qabaattan gaaffii amala kiyya namni haariyaansaa nama haariyaa darsii tan eegaleensaa amala kiyyarraa wanni beekuu qabdan darsiitti hordofuudhaaf waan dabare yoo gaafattan namootan baratee barreeffamaan isinii deebisa yeroo teenya fayyadamuudhaaf. Kan biraa waan ganaa ittichi deemnu yoo gaafattan hin deebisu. Sababni hin deebisneef takka akka wal keessa isin duraa laaqamee isin hin jeen. Lamada sagantaa bakka saniitti bal'ina waan hin dubbadhuuf jecha bakka tanatti dubbachuudhaaf yeroo isin qabu dubbachuufis natti hin tolu. Kanaafuu baa fi nuun irra xiyyeeffatee duratti kophattee guluftee baa akkanatti qofattee agarra nuunis akkanatti agarra. Gama duraatti guluftee bakka jaattiin kaa'ee kan duraatii fi kan lammaffaan qubee feenee bakka buusuu dandeenya. Kan lammaffaa qubee haa gama duraatiin oguu dhuftee akkamiin barreessinaa. Kan lammaffaa egaa dubbiin akkasi. Warri amma dhuftan viidiyoo sheer godhadhaa booda laaltan. Amma immoo bakka irra jirru kanarraan hordoftan. Hayyee fakkeenyaaf baantun duratti oguu jirtu akkana jenneen. Kophaa jenneen. Kophaadha jenneen. Way ajaa'ibaa. Nuunis kopha jenneen. Hayyee barreeffama keessatti akka biraa dhufte hoo. Hayya. Fakkeenyaaf baatii kana ni fudhanna. Ba alif haa fudhannu. Alif hamzaa qabdu haa fudhannu. Alif hamzaa qabdu haa fudhannu. Alif boodaan mee dura dhuftee fi kopha dhuftee akka jennu laal. Haa. Alif gama mirgaatiin alif agarra. Itti aanee baa agarra. Ammallee deebisaan isin raafedha amma. Amma deebisaan shaaqalliitee isiniin fedha. Ammallee alif hamzaa qabduu fi nuun. Alif hamzaa qabdu dura jirti. Alif hamzaa qabdu duraan jirti. Nuun itti aanee dhufe. Alif hamzaa qabu duraan jira. Baan itti aantee dhufte. Haala kanaan qubeen baatun fi qubeen nuun duraan jirti jenna moo kophaa jirti jenna. Meenaa deebisaa daba. Akka amma agarru kanatti qubeen baa fi nuun alif duraan jiraa lachuuttu alif lachuuttu gama duraatiin jiraa baa fi nuun itti aananii jiran. Haala kanaan qubeen baa fi nuun duraan jiran jenna moo kophaa jiran jenna. Khalifa Shaataliif viidiyoo sheer godhadhu. Maashaallah. Arjaa duraan jee kophaa duratti Abdulaziz duratti jee Sayyidii kophaa
Makida jitu dura kopha mashallah umurayyan jamila aye rastam kopha walaikum salam alawama mashallah kopha duratti jirti adam aye kopha dura jitu kopha dura boda mashallah diada mashallah jazakumullahu khairan mashallah irmanna bareeduudha mashallah persentiin hedduun naaf deebisanii jiranii hayyee takka haya gaafitti aantu mashallah gaafitti aantu kanuma hojiin osoon ani dibbanne booda isinirraa hin barbaadu waan nama qaraayiseerra hayyee aliifuma fudhanna ammaas alii fudhanna hayyee egaa gamanaan siqaa ta duraa laallee jirraa dizaayina isaa hayyee alii fudhannaa ammallee aliifamsaa qabdu asmaasittiin isin shawwatu deemaasa naan shawwate minaa sirri naa deebisa ilmaan kiyya hayyee haala kanaanoo duraan jirti moo boodaan jirti moo jiddu jirti maashaallah hayyee maashaallah maashaallah binti arsii suudee takbiir maashaallah seera bakka ati barsiistuun ni taata maashaallah hayyee shagee ahammadiin kalammaffaa jidduu aya boodaan jirti jidduu duraan maashaallah egaa waniin akkanatti isin gaafadhuuf ammaan tana waniin akka isin gaafadhuuf akka isin jalaan banne warri deebistan isin wal fakkaachuu mala keessaafuu warri dogongortanii likkitti harkachuu dhabdan ilaa umrii teessan isin jalaan baddu obboleettiin teenya takka seera barreeffamaa ajaa'iba deebistee maashaallah bakka isaatti ilaalla hayyee qubee baatii fi qubee nuun boca yaa wajjiin dhufan durarrattiin jee takka kabiraa baan wanni duraan walin maxxante hin jirtu gama duraatiin wanni isin maxxante hin jirtu gama boodaatiinis wanni isin maxxante hin jirtu maal jeetiin barreessaasitti kophaa guurufan boca baa dur beenyu ta'a wanni takka gama duubaatiinis ittiin maxxanu gama duraatiinis ittiin maxxanu boca dur beenyu orijinaalatta baan nuunis boca beenyu orijinaalatta kophaa jennaan walitti maxxanne aliif bakka isaan laallaa qubeen hammi tokko qubee arabaa keessaa hammi tokko qubee biraatiin ilaa umrii isaaniitti ta walitti maxxannee jira ammaas qubee arabaa keessaa tan qubee gama duraatiin qubee gama boodaatiin gara duubaatti ifi maxxansitee dhuftu yookaan qubee gama duraattiin jennee akka baalaalle fiinuu laalletti kan hin dhufnee jira garuu gama boodaattiin taarkamtu if duratti gama boodaan maxxantee taarkamtu jira bakka siilaan kanaafuu aliif gonkumaahuu qubee arabaa ta biraatti waliin maxxantee duraanis hin maxxantu boodaanis hin maxxantu hin argamtu garuu hamzaan akkatti dhufuu jira aliifis akkatti maxxanuu jira kophatti ammoo alif fataa yookaan dummaa jennuuni tan kisraa taa jennuuni alif kisraa ta hamzaa jalaa qabdus haa jennuuni qubee biraatiin abadan waliin maxxantee dhuftu kanaafuu seera kanaan baan
wanni isin maxxane waan aliif ittiin maxxaniiniif jecha baan kophaa jirti jennaani. Nunillee kophaa jirti jennaan. Asitti kuni ifa waliin kana gaafadheef gaafa bakka haanii fi haan keenya akka wal dura isin dhawamneef as garagalla. As garagalla. Ammallee aliif seeraan amma dubbadhe kana qabaa. Baan yaa duraan dhufte yaan baa ifit baatti aantee dhufte yookaan akka biraatti baan duraan jirti yaan itti aantee jirti waliin maxxananii jiran jechuudha. Qubeen baatii fi qubeen yaa waliin maxxananii jiran. Fedhu tuqaa jalaa qabaatti fedhu tuqaa qabaachuu baatti. Kanaafuu wanni ilaalu jiru amma dhimmi keenya qubee baatii fi qubee nuun taa qubee aliif irraa illee dhimma hin qabnu. Fakkeenyaan fidee isiniif kaa'e. Kanaafuu qubeen baa asitti dura jirti. Yaan lamada jirti. Sababni waliin maxxananii jiran. Wal tuqanii jiran. Wal tuqanii waan jiraniif jecha baan yaa duraan jirti. Nuun illeen yaa hojii wal tuqee waan jirtu jecha akkana jirti. Waliigallee ifaa. Jidduun jennuun dubbachiiftuun qubeen arabaa aliif abadan gonkumaa taniin amma barreesse kun dummaa qabaattu kisraa qabaattu fataa qabaattu qubee biraatiin waliin maxxantee dhufuun yoo waliin maxxansinee boksiin nutumti qubeen utaalte. Kanaafuu qubeen baa fi nuun haala kanaan duraan jirti jennaan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fuhu Hussein Said. Waalaikum salaam. Bagana gayaan dhufte dhiyaadhu. Amintu. Waalaikum salaam. Maashaallah. Warri sagantaan isin dabartee viidiyoo buufadhaatii ni ilaaltan. Jazaakumullahu khairal jazaa. Waniin hin jiru. Sagantaa boruu keessatti wanni ilaallu isinitti na dummeessu. Arra tun orjinaala nuti bakka hunda beeynu feetu baan akkana dhuftee wanni biraa siin dhufti. Qubeen biraa siin dhufti. Baan dhuftee qubeen biraa siin dhufti. Nuun dhuftee jechuu kiyya. Tunis nuuni tuni woowi. Yoo akkana teesses waliin maxxantee ni deessa fakkeenyaaf hin jee. Yoo akkana teesse nuun tun duraan jirti jennaani waa yoo hojii waliin maxxantee jirti nuun tun duraan jirti jennaan. Tun ammoo kophaa jirti jennaan. Wanni si boodaanti maxxanee dhufe ni jira. Duraan jirti hin jennu. Ammoo isin akka laallutti tokkoffaan nuuni kana. Lammaffaa fi sadaffaa waliin maxxananii jiranii lammaffaanis nuun ta'e sadaffaan akka taa'umsaatti. Sadaffaa woo hogguu ta'u. Tun ammoo nuun akkana jirtu tun nuun orjinaalli dur beenu ta qubee 28 keessa jirtu tun kophaa jirti. Nuun tun kophaa argamti. Dura jirti hin jennuun. Sababni qubeen asiin itti maxxante hin jirtu. Tun ammoo dura jirti jennaan. Tuni dura jirti jennaan. Sababni woobiitu itti maxxanee gama duubaatiin dhufe. Kanaafuu haala kanaa yoo agarre nuunis ta'ee baan kophaa jirti jennaani haala kanaa yoo argine nuunis ta'ee baan tuqaa jalaa qabdu tokkoffaarra jirti yookaan dura jirti jennaani wabillaahi toofiq. Gaaffii waa'ee kanarraa namni qabda yoo jiraatte gaafachuu hin dandeessa waan isin hin galin. Kanaachi kana biraa ka fuulduraa haganatti deemnu isinirraan qeebalu rabbiin warra waan dhagee qomatti qabatee rabbiin nu haa godhu inshaallah. Kana boodaas irra deddeebi'aa viidiyoo kana ilaalaa obboleeyyan kiyya barreeffadhaasii qo'adhaa hedduu naa qo'adhaa. Yoo qo'attan wallaahi billaahi tallaahi namaan irra naa bahaa hadisaas boontanii dubbistan. Barreeffama arabaa gaazexaallee ni dubbisan inshaallah. Yoo taa'umsa boca ammaa kana qalbiin xiyyeeffannaan na hordoftan ammallee barnootaan ani isin barsiisu kana yoo xiyyeeffannaatti kannitanii bikka isin dhibe yoo jiraate waan isin hin galin yoo jiraate maaliin adda asii baasa waan takka wanni hambisee qabu bar
waa takka wanii hambisen qabu. Viidiyoo kana warri isin dura dabre yoo jiraates warri isin hin galin illeen viidiyoo kana irra deddeebi'aa tara sadiifaa ilaalaa obboleeyyan kiyya. Maaliif kana booda barreeffamaan isinii fidaa, barreeffama kana keessatti ani yeroo takka takka haala kanaanin fidaa qubee afaan Oromootiin barreessan. Yeroo takka kaafiruun jeyooniin qubee afaan Oromootiin barreesse Arabiidhaan barreeffama kaafiruun jedhu kana fakkeenyaan jedhu jira. Kaafiruun qubee afaan Oromoo barreesse Arabiin naa barreessitanii qalamaa fi dabtaraan barreessanii imoorra naa hirkitan akkasittiin isiniif ilaala. Takka takkatti kaafiruun dubbachiiftuusi jabaattu yoo jabaatte akkatti jabaattu yoo dheerate bakkatti dheeratu akkaataa dubbachiiftuu maaree isin barsiisee wajjin waliin laayitan. Akka kanatti isiniin gaafadhaa akkana naa deebistan qubee Arabiitti. Ammaas qubee Arabaa barreesseetiin qubee afaan Oromootiin naa barreessitan. Kanaafuu asitti hogguun an kanaan barreessee kanaan naa barreessitan dubbisuu keessaniin isin madaalu jira. Arabiyyoon barreessee isin afaan Oromoon naa barreessitan dubbisuu ni dandeessan moo hin dandeessaniin isin madaalu jira. Kan biraa qubee afaan Oromootti barreessee qubee Arabaatti hogguu naa barreessitan barreessuu ni beektanii kanaan isin madaalu. Kanaafuu xiyyeeffannaa xiqqannaa yoo xiqqaate waa'ee bocaa barreeffamaa kana viidiyoo warri isinii gale warri isiniif hagalu ta'e yeroo takka irra deebi'aa takka itti dabaladhaa. Yaada biraa bal'inaaf isinii fidaa inshaallah. Warri isiniin galin yoo xiqqaate yeroo dalaga jirtan irra deebi'aa onni ilaaltan yoo xiqqaate tara sadiifaa ilaala. Tara takkitti hordoftan ala yoo isinii galuu baate tara sadii irra deebi'aa ilaala. Achi booda sheeka ta'uun keessan beekama. Anis nan darartan ifillee hin darartan obboleettii teenya asitti qubeen aliif walitti maxxanteen dhuftu maashaallah namni kun nama qubee Arabaa ifiifis barreessuu beeku sirriitti dubbisuu beeku. Kanaafuu maashaallah warri isiniif gale tara takka irra buusaa irra deebi'aa ilaalaa sammuun teessan tabiraati walii isinii madaalti. Gana hafuuldura ganaa laaluuf deemnutti illee akka itti yaaddanii xiyyeeffattanii bal'inaan sammuun isinii bal'attee waa hunda xinxiltan isin fayyada. Warri dhibbarraa dhibbatti isinii galeelleen takka irra deebi'aa ilaala. Warri isinii galuu baate tara sadii kan hordoftan kan haala tara sadii deebi'aa warra galee fi hojii wal qixa taatan inshaallah. Ayyee walii galee jazakumullahu khairal jazaa. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin jaa. Yaa Rabbi ilmaan kiyya kana qaceelloo galchiif. Yaa Rabbi waa hunda laaftu galchiif. Yaa Haaliqa warra baratee waan barate akka irraa barbaadamutti bakkaan ga'e godhi. Rabbiin warra baratee akkaataa itti baratetti ifiif irraa fayyadamee naman beeynellee obboleeyyan faamilii irraa eegalee namatti dhiyaatuun warra isaanii kan hin beeyne hundaa'uu barsiisee bakka tiyya tana naa bu'ee nama Oromoo kan biraatilleen kan irraa baratee irraa fayyadamee sawaabni isiniifillee deemu rabbi isinii haa godhu, rabbi isiniif haa laaffisu, rabbiin laaftutti isinii haa galchu, kan biraallee isinii haa laaffisu, kan dhukkubsate rabbi haa fayyisu, kan rakkate rakkoo haa baasu, rabbiin warra miidhame miidhaa jalaa baasu, biyya teenyaas nu haa bilisoomsu, tokko nu haa godhu inshaallah. Warra addunyaattis milkaa'ee akhirattis jannatul firdoos seenu rabbi nu haa godhu inshaallah. Rabbiin kan warri isaanii diin irraa fagaates diinitti haa deebisuu fi inshaallah jaalala isaa rabbi nu haa kennu. Rabbiin isin haa jaalatu, hojii teessan hunda isin irraa haa jaalatu. Warra biyya namaa keessaa gabra namaa ta'ee jirus rabbiin qabeenya isaa kan dhuunfaa isaa kenneefi warra biyya galee investara ta'ee qabeenya guddaadhaan ifiif diraasee warri ifiif diraasee dalagaa hin qabne hundallee dalagaa baasuuf rabbi isin haa godhu, rabbi isin haa milkeessu, rabbi qabeenya caalu isin haa kennu, rabbi jaalala isaa isin haa kennu, rabbi waa hundaanu isin biraa jiraatu, rabbi isin haa tiisu inshaallah. Maashaallah bayi eessattiin baa du'aa hin feetu ati
أيه جزاكم الله خير الجزاء سانتي جاس كي جيسي هيران ترى مدوين فين إجرا بيجي هذا بي نبيتني إيه سانتين أفرّا إقلتي برورّا يو أكاد ساتي وني وبشو كبدن ساعة سديرتيس أكلك كوفس ساعة بيتينيا هالكني را ساعة سديرتيس يو دنتيسن تكشي غورا سكنتا برا تندوري جتوجرا يرو سنيلي يو موا سكنتا برا جرا سكنتا نجرا نيلي أني سينا بنا غرود اور كوداف أني سينا يو نمني سكنتا نبان سكنتا ركون الدادة تكاو حاجة براتي سكنتان بنا كنتاني بكتي يبو يجي ويا برا خبلون كيوان أول لجيجا يرو سني نيسنا كريمون تنامان تنسينت سنيالا يو سكنتان بران ترياتي أكل كوسا بيجتينيا هالكني راسا أفور الرأي قليتي سينا جزاكم الله خير الجزاء وري سكنتان تنمشين دبرتي شير قرر تايم لايني خيسان الرد إيقظ بودر ردي بيا لا نلقي أبشر آمني نوه الدميسة إن شاء الله ربي نلقي أبشر يودوغان جالل ساتي في والله يودوغان جالل ساتي في جالل قرآن جتشسا حنني برن نجنيرو تينيا ست خيف الراقب الجروتاتي إن شاء الله ربي نلقي ربي نراك إبلو ربي ورمي الكون واغدو نجيان نافجرادا إن شاء الله سغنتابرو تن سكنتا أكيدا سلفاتي في جلك برتي بودتي أصولا جرا درسي أصولا اتيانسي درسي غروفا جرا سافر متارتي سينتني إن شاء الله نجيان ناف جرا دا ربي يجي دون سنجالة دا ربي سناجل جالتو نجيان ناف ترى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.